Kabajamtootaa fi hordoftoota madda nageenyaa nagaan keenya tabbeen laggeen qaxxaamuree bakka jirtan maratti sinaa ga'u jechaa oduu kan isin dhageessisu Anaaliyyaa Sanii hamma dhuma sagantaa keenyaa nu faana turaanaaf irraa keenya. Humnoonni Tigraay magaalota kibba naannichaa daangaa naannoo Amaaraatti siqan Allamaaxaa fi Koram to'annoo isaanii jalatti deebisuu jiraattonni himan. Magaalonni kunneen baatiilee 8 dura osoo waraanni Tigraay hin eegalin naannoo Tigraay jalatti bulaa kan turan battala lolichi eegalatti humnoota Amaaraan to'atamanii baatiilee 8tiif naannoo Amaaraa jalatti bulaa turan. Koram Maqaleerraa kallattii kibbaatti kiiloomeetira 170 fagaattee kan argamtu yoo ta'u, Allamaaxaan ammoo Koram irraa kiiloomeetira 20 qofa fagaatti. Allamaaxaan gama kibbaatiin magaalaa ishee guddoo daangaa naannoo Amaaraatti dhiyoo jirtudha. Dubbi himaan TPLF Geetaachoo Raddaa amma magaalaa Allamaaxaa keessan jira jechuun kibxata waaree booda fuula Tiwiitarii isaarratti barreesse. Jiraattonni magaalaa Allamaaxaa maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan lama humnoonni TPLF wiixata halkan keessaa sa'aa 5 irratti Allamaaxaa to'achuu BBC'tti himaniiru. Mootummaan federaalaas ta'ee kan naannoo Amaaraa magaalotni kun to'annoo humnoota Tigraay jala galuu ilaalchisee waan jedhan hin qaban. Harmee Muluu Jifaaraa kan jedhaman haadha Jaalmiiltoo yookaan Abdii Dajanee kan dhiyoo kana dirree qabsootti wareegameeti. Wanti nama gaddisiisu harmeen kun otuu dhala isaanii wareegameef gadda hamaa keessa jiranii madaan garaa isaanii osoo hin fayyine imimmaan ija isaanii osoo hin qoorre waraana mootummaatiin ganama kaleessaa adoolessa 2013 akka lakkoofsa Habashaatti mana jireenya isaanii keessaa abbaa manaa isaanii obbo Dajanee Nagaraa waliin qabamanii jiraachuutu gabaafame. Ayyoon kun waggaa tokko oliif dhukkubsachuun magaalaa Finfinneetti yaalamaa turan. Ammallee erga miiltoon wareegamee as beellamaan deddeebi'anii yaala isaanii hordofaa turan. Kaleessa yeroo qabaman siree dhukkubsatanii irra ciisaa jiran irra turte jedhu gabaasi kun. Gochi bilchiginnaan dalagaa jirtu baay'ee nama gaddisiisa jedhu maddi gabaasa kana. Dhaggeeffattoota keenya oduulee biyya keessaa qabannee dhufne kana fakkaata. Oduu biyya alaa Sayid Dawwee waliin turtii gaarii. Oduu biyya alaa keessaa immoo manni maree mirga namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii yaa'ii isaa idilee 47ffaa gaggeesse irratti qabiinsi mirga namoomaa biyyoota addunyaa irratti wixinee yaada murtee Draft Resolution fi ragaalee dhiyaatan dhaga'ee murtee kan dabarse yoo ta'u, kana keessaa tokko dhimma sarbama mirga namoomaa naannoo Tigraayitti qaqqabeedha. Wixinee gamtaan Awurooppaa qopheesse mana maree kanaaf dhiyeesse loltoonni Eertiraa karaa ifa ta'e hatattamaan Tigraay keessaa akka ba'an sarbamiinsi mirga namoomaa naannichaa hammaachuu isaatiin daran yaadda'uu isaa tarreesseera. Dhaabbileen fayyaa irratti haleellaan raawwatamuu idaa fi seeronni deeggarsa namoomaa idil addunyaa cabuus hima. Wixineen dhiyaate kun yaadi murtii ta'ee sagalee caalmaan raggaasifameera. Mootummaan Itoophiyaa gama isaatiin karaa ministeera Haajaa Alaa ibsa baaseen yaadi murtii Itoophiyaa irratti tarkaanfiin akka fudhatamu gaafatuu fi gamtaan Awurooppaan qophaa'e kun yeroo isaa kan hin eegnee fi dantaa siyaasaa of duubaa kan qabu jechuun balaaleffateera. Qondaalli olaanaa gamtaa Awurooppaa Itoophiyaa irratti qoqqobbiin akka kaa'amu yaada dhiyeessan. Konkolaattota fe'iisaa 50 deeggarsi namoomaa Tigraayitti geessaa jira jedha World Food Program. Humnoonni Tigraay magaalota Allamaaxaa fi Koram deebisanii to'atan mootummaan ibsa isaa keessatti yakka naannoo Tigraay irratti raawwatameera jedhamu walta'iinsa Koomishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa fi waajjira olaanaa Koomishinii Mirga Namoomaa akka qoratamu waliigalamee bu'aan isaa ji'a dhuftu eegama. Waayita jirutti yaadi murtii darbee yeroo isaa kan hin eegne jedhe. Itti dabaluunis qorannichi tumsa sirna haqaa waraana qaamolee nageenyaa mirkaneessuu naannoolee fi kan federaalaan bal'ataa jira jedha. Mootummaan Itoophiyaa maal jedhe murtee kanarratti yaadi murtii biyyoota miseensota mana maree mirga namoomaa UN 47 keessaa 20 deeggaruu 14 mormuun 13 ammoo sagalee callisaan darbe kun kufaa godhamuu akka qabu mootummaan Itoophiyaa gaafateera. Jalqaba irratti wixineen hin bilchaanneedha. Lammaffaa ammoo qorannoo walta'iinsaa gaggeeffamaa jiru gidduu seenuu ta'a. Fudhatamummaan isaas ni miidha sababa jedhu dhiyeesse mootummaan. Dhaabbata biyyoota gamtoomanii waajjira Jeeneevaatti itti aantuu bakka buutuun ergamaa Itoophiyaa Ambaasaadar Mahaleet Haayiluu yaadi murtii darbe kun qorannoo adeemsifamaa jiru kan miidhu ta'uu ibsuu isaanii Reuters gabaaseera. Manni marichaa kan dhiyaatan Ambaasaadar Mahaleet qorannoon eegalame hanga xumuramutti yeroon gahaan akka kennamuuf gaafataniiru.
Yaadi murtii mana maree kana raggaasifame bu'uura gahaa hin qabu jechuun mootummaan Itoophiyaa ibsa baaseen balaaleffateera. Itti dabaluunis mootummaan Itoophiyaa waraana Tigraayitti gaggeessameen qaamolee yakka raawwatan kamuu seera duratti akka dhiyaatanii fi adabbii seeraa hundi akka irratti darbu akka taasifamu beekamuu qabaa jedha. Manni maree kun sarbama mirga namoomaa hammaataa, sarbama seera namooma idil addunyaa fi seera baqattootaa erga lolli Tigraay eegalee qaamolee lola keessatti hirmaatan kamiinuu raawwatameen hedduu yaadda'uu ibseera. Loltoonni Eertiraa satattamaa fi haala mirkaneeffamuu danda'uun naannoo Tigraay keessa akka bahan gaafata. Wixinee mootummaan Itoophiyaa balaaleffate kana biyyoota 20 deeggaran keessa Jarman, Faransi, UK, Jaappaan, Biraazil, Deenmaark, Neezerlaandi fa'aan ni argamu. Eertiraa, Soomaaliyaa, Indiyaa, Chaayinaa, Raashiyaa, Kaameroon ammoo warra morman 14 keessaati. Gaggeessaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Hoosef Boorel rakkoo naannoo Tigraay jiru wal qabatee miseensonni gamtichaa Itoophiyaa qoqqobuu qaban yaada dhiyeessaniiru. Haalli Itoophiyaan keessa jirtu wanta harka keenya jiru hunda akka itti dhimma baanu nu gaafataa jedha. Tarkaanfiin dhorkaa akka hubannoo kootti teessumarra jiraachuu qaba jechuun Boorel walgahii ministeerota dhimma alaa gamtaa Awurooppaa booda dubbatan. Itoophiyaan, Masrii fi Suudaan dhimma hidha haaromsaa irratti marii jaarsummaa gamtaa Afrikaan hoogganamu jalatti akka deebi'an waamicha dhiyeessite. Waamichi kun kan dhiyaate ibsa ministeera haajaa alaa Itoophiyaa wiixata baaseeni. Biyyoonni sadan amma dura qajeeltoo waliigaltee bara 2015 mallatteessan bu'uura godhachuun jaarsummaa gamtaa Afrikaatiin dhimma bishaan guutiinsa maarroo jalqabaa fi ooppereeshinii hidhichaa irratti marii godhaa turuu ministeerichi yaadachiiseera. Haa ta'u malee marichi lafarra harkifataa fi hirkoon siyaasaa itti kennamaa bu'aa barbaadamuun argamsiifne. Kanatti Itoophiyaan ni gadditi jecha ibsichi. Itoophiyaan hidha haaromsaa bishaan guutuu dhaabuu dandeessi. Hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa Adawaa lammaffaa lammiilee Itoophiyaa tokkoomse. Itoophiyaan hidha haaromsa maarroo lammaffaaf bishaan guutuu eegaluu Masriin mormiitti fufteetti. Manni maree nageenyaa UN walgahii yeroo jalqabaaf dhimma hidha haaromsaa irratti torbee darbe taa'ee yaada dhimmicha gamtaa Afrikaatti deebi'ee mariin furmaata argatu jechuun deeggareera. Itoophiyaan dhimmichi jalqabuma gara mana marichaa geeffamuu hin qabu wajjennoo jedhuun falmaa turte. Walgahiin mana maree nageenya UN kan taa'ame Itoophiyaan bishaan guutuu maarroo lammaffaa eegaluu ishee erga beeksiftee booda Masrii fi Suudaan Itoophiyaan murtee dhuunfaa isheetiin bishaan guutuu eegaluun waldiddaa biyyoota lamaanii fi Itoophiyaa jidduu jiru hammeesse nageenya naannichaa booressa jechuun mana maree UN'tti iyyatan. Suudaanii fi Masriin mariin jaarsummaa gamtaa Afrikaan godhamu bu'aa hin argamsiifne jedhu. Itoophiyaan garuu biyyoonni lameen sababa garaagaraa uumuun maricha akka hin milkoofne godhaa turan jechuun komatti. Marii amma dura godhameen dhimmoota hedduu irratti waliigaluun danda'ameera kan jettu Itoophiyaan maricha deebisanii eegaluun yaaddoo biyyoonni yaa'a gadii laga Abbaay qaban hunda furuuf murteessaadha jette. Itoophiyaan maricha bu'aa barbaadamu akka argamsiisu kutannoo qabdi kan jedhe ibsi ministeera haajaa alaa Itoophiyaa Suudaanii fi Masriin qajeelummaan akka marii kana irratti hirmaatan waamicha dhiyeesseera. Odeeffannoo kana BBC irraa odeeffanne. Egaa hordoftoota keenya oduulee biyya keessaa fi alaa kan qindeessee simbiraan gahaa ture ana Saayidawweeti. Gama teeknikaatiin kan nu faana ture Mu'ee Callaa. Odeeffannoo guyyaa boruutiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura.